Nama tokko waggaa 27 manadhaa keessa tursiisan. Kaayyoo isaa ni dhaabsisne jedhanii yaadan. Jireenya isaa balleessineerra jedhanii yaadaniiru. Dulloomsanii mana hidhaa keessaa baasan. Garuu yeroo inni mana hidhaa keessaa ba'u nama dulloomaa qofa hin turre. Nama biyya isaa gara jijjiiramaatti geessuuf qophaa'ee ture. Maqaan isaa Neelsan Mandeellaa jedhama. Garuu gaaffiin guddaan waggaa 27 keessatti maaltu isaaf humna kenne laata? Har'a seenaa isaa keessaa barnoota gurguddoo 3 kan jireenya kee jijjiiruu danda'an ilaalla. Isaanis tokkoffaa obsa Neelsan Mandeellaa. Neelsan Mandeellaa bara 1918 South Afrikaa keessatti dhalate. Yeroo inni guddatu sirni apartheid jedhamu namoota sanyii adda addaatiin addaan qoodee namoota gurraachaaf mirgoota hedduu daangessaa ture. Mandeellaan sirna kana mormuu jalqabe. Sochii siyaasaa keessatti hirmaatee bara 1964 mana hidhaa umurii guutuutti itti murtaa'e. Waggaa 27 mana hidhaa keessatti dabarse. Mee yaadi waggaa 27 guutuu. Ati waggaa tokko keessatti karoorri kee tokko yoo hin milkoofne abdii kutatta. Mandeellaan garuu waggaa 27 boodallee kaayyoo isaa tasuma hin daganne. Kanaaf Neelsan Mandeellaa irraa jalqabatti obsa baranna. Obsi jechuun taa'anii waan tokko eeggachuu qofa miti. Obsi jechuun kaayyoo kee osoo hin dagatiin yeroo dheeraa keessatti itti fufuudha. Ati ogummaa tokko barachuu barbaadda. Akkasumallee biizinasii tokko jalqabuu barbaadda. Jijjiirama guddaa ni barbaadda. Walumaa galatti jireenya kee jijjiiruu barbaadda. Garuu yeroo tokko torban lama yaaltee hin milkoofne jettee dhiisa. Garuu guddinni dhugaa yeroo baay'ee yeroo fi irra deddeebii barbaada. Yeroo dheeraa fudhachuu jechuun kufaatii miti. Yeroo tokko milkaa'inni kee obsa kee qofa eeggachaa jira. Kana ni beektaa. Kanaaf gara barumsa lammaffaatti. Barumsa lammaffaa Neelsan Mandeellaa irraa of to'achuu. Waggaa 27 mana hidhaa keessa turuun nama aarii fi jibba guutuu qabu si gochuu danda'a. Garuu Mandeellaan yeroo bilisa ba'e ergaa isaa keessaa tokko dhiifama kan xiyyeeffate ture. Kun waan nama ajaa'ibudha. Namni waggoota dheeraaf hidhame akkamitti namoota isa hidhanitti araaraa fi nagaa yaaduu danda'a? Mandeellaan waan tokko hubate. Jibbi kee diina kee qofan miidhu, siinis si miidhuu danda'a. Kun waan sirrii hin taane hunda fudhadhu jechuu miti. Akkana jechuun garuu namni si miidhee akka sammuu kee keessatti bara baraan jiraatu hin eegin. Yeroo namni tokko si mufachiise battalumatti deebiin kenniin. Aarii keessa murtoon godhiin. Of gaafadhu. Deebiin ani kennu kun jireenya koo fooyyessaa jira moo caalatti miidhaa jira? Nama jabaa jechuun nama hin aarre miti. Nama jabaa jechuun aariin isaa akka inni isa hin hoogganne kan godhudha. Barnoota sadaffaa. Kaayyoo kee hin dagatiin. Mandeellaa bara 1990 mana hidhaa keessaa gadhiifame. Waggaa 4 booda bara 1994 filannoo diimokiraatawaa jalqabaa keessatti pirezidaantii South Afrikaa ta'e. Nama waggoota muraasa dura mana hidhaa keessa ture gara nama biyya hoogganuutti darbedha. Kun barumsa guddaa qaba. Haalli ati keessa jirtu eenyummaa kee isa dhumaa miti. Har'a ati maallaqa dhabuu dandeessa. Dandeettii dhabuu dandeessa. Carraa dhabuu dandeessa. Namni sin beeku ta'uu danda'a. Garuu ani akkan jiruttan dhaabadhee afa jetteen yaade. Har'a kee fi boru kee wal fakkaachuu hin danda'an. Kaayyoo qabaadhu. Waan xiqqoorraa jalqabi. Guyyaa guyyaan fooyya'i. Neelsan Mandeellaa irraa jechi beekamaan tokko ni jira. Akkas jedheen. It always seems impossible until it's done. Hiikni isaa hanga raawwatamutti wanta tokko yeroo baay'ee waan hin danda'amne fakkaata. Mee kana jireenya kee keessatti yaadi. Jalqaba jijjiiramni hin danda'amu sitti fakkaata. Wanta tokko baruun waan ulfaataa sitti fakkaata. Jireenya koo jijjiiruun hin danda'amu jettee jirta ta'a. Garuu yeroo tarkaanfii jalqabduu waan ati hin danda'u jettee yaadde sun
suuta suutaan tarii nan danda'a jettee yoo jalqabdee waan ajaa'ibaa argita jechuudha. Saayikooloojistii Albert Baanduraa yaada self efficacy jedhu irratti qorannoo guddaa hojjetee ture. Akkas jedhee ofitti amanamummaa qofan eegin aakshinii jalqabii jedha. Tarkaanfii xiqqoo fudhadhu. Tarkaanfii sanarra deddeebi'i. Dogoggora irraa baradhu. Akkuma ati tarkaanfii fudhattu ekspiriyeensii argatta. Yoo Mandeellaan waggaa 27 boodallee abdiin kutatiin ati maaliif torban tokko ji'a tokko yookaan kufaatii tokko booda abdii kutatta? Ati mana hidhaa keessa jiraachuu dhiisuu dandeessa. Garuu yeroo tokko tokko sodaa, distraakshinii, yaada namootaa fi abdii kutannaa keessa ofuma keetiin ofiita. Balballi banaa ta'uu danda'a. Garuu ati ba'uu sodaachuu dandeessa. Kanaaf har'a kaayyoo kee tokko yaadadhu. Waan si dhoowwu tokko adda baasi. Tarkaanfii xiqqoo tokko fudhadhu. Borurraan dhiisiin. Sababni isaa it always seems impossible until it's done. Waan har'a hin danda'amu fakkaatu boru seenaa kee keessaa kutaa tokko ta'uu danda'a. Waan har'a waan hin danda'amne fakkaatu boru seenaa kee keessaa kutaa tokko ta'uu danda'a. Seenaa Mandeellaa irraa jalqabi. Obsi. Of to'adhu. Kaayyoo kee hin dagatiin. Viidiyoo kana laayik gochuu tasuma akka hin daganne. Takkuu Zald kanneen sabskiraayib hin goone amma sabskiraayib godhaa. Nagaan tura.